Yooyaa ammallee yooyaa harka fuunyaa shamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Hordoftoota amantaa musliimaa afaan kana dhagan hundumaafuu baga ayyaana Idaal Adhaa waggaa 1446 isin gahe jenna. Ayyaanni kun kan gammachuu kan bilisummaa kan abjuun Oromoo hundi itti milkaa'u akka ta'u hawwii keenya guddaadha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa oduu fi odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenya har'aatti isin hin dabarsin dura dubbii jajjabduu takka harkaa isinii qaba. Dubbiin ani harkaa isinii qabus akkana jetti mootummaan Itoophiyaa tokkummaa Oromoo fi paartilee Oromoo hin barbaadu. Sababni Oromoo akka tokko ta'u hin barbaanneef immoo Oromoon yoo tokko ta'e irratti duuluudhaan aangoo irraa kaasa yookaan buqqisaa. Sabni Oromoo yoo tokkomee mootummaan Itoophiyaa akka hin jiraanne mootummaan Itoophiyaa ni beeka. Kanaaf Oromoo gosaan gargar qoodee dhiitee bulcha jechuudhaan namoonni tokko yaada isaanii kennataa jiru. Oromoon mootummaa Itoophiyaa yoo gargar qoodee paartilee Oromoo maaltu gargar qoodee gaafii jettutu ka'e. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa dhimma kana irratti namoota yaadaan wal falman haasaa isaanii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Anis yaada isaanii irratti jidduu keessatti kan yaada kennadhu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gara yaada namootaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jedha. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kun jiru miidiyaan kaayoon isaa sagalee ummataa ta'uudha. Sagalee ummataa ta'uuf immoo mudhii keenya hidhannee kaanee jirra. Isinis like fi shareidhaan nu jala dhaabbadhaa isin jedha. Asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsa. Isinis hamma xumuraa faana turaan affeerraa keenya. Oromoo jidduu garaagarummaan hin jiru ture. Inumaayyuu akka Oromoo tokkummaan yeroo sanaa hin turreyyuu tokkummaan nu jidduu garaagarummaa waan dhabamee fi falaasama dhabuu fide osoo hin ta'in biyya lummuttii ijaaruudhaaf Amaaraa fi Oroo Amaaraa jedhee ilmaan nafxanyootaa walitti qabee lafa Oromoo weeraruuf falaasama dhabuu fide jechaadha. Dr. Gammachuun fayyadamuu jechuun maal jechuudha? Masqaliidha moo maa inni falaasamni dhabuu? Oromoo hir'isaa ture, nafxanyoota hidhaa ture. Amma kana gara Oromootti fedhiina. Amma bilisiginnaan yookiin OPDO maqaa jijjiirratti gandaan uummata qoqqoodu. Inni kun maalidha? Waanuma miliilik kanaan dura gochaa ture jechaadha. Humna Oromoo xiqqeessuun dirqama gandaan qoqqooduu qaba yookiin amantaa walitti naquu qaba. Oromoon tokko yoo ta'e guyyaa tokkotti waan barbaade harka isaa keessa galchata. Gaaffii afaanii haa ta'u, gaaffii abbaa biyyummaa haa ta'u, bilisummaa haa ta'u. Kanaaf kaartaan inni fayyadamu yeroo hunda gandaan Oromoo qoqqooduu jechaadha. Warri kun warra duris bari ayyaanee faana ta'anii uummata Oromoo qoqqoodaa turan. Haaraa miti warra amma mootummaa jettan kuni warra waggaa 27 wayyaanee jala taa'ee uummata keenya fixaa turedha. Yeroo tokko falaasamni da'uu falaasamni maaliyyuu kan Oromoo keessatti dalagu miti jechuufi akka isaaf talutti biyya cabsuuf. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maatii jiru miidiyaa akka yaada nama kanaa yoo ta'e Oromoo jidduutti garaagarummaan hin jiru. Oromoo jidduutti garaagarummaa kan fide mootota Habashaa haga mootii amma Abiyyitti jechuudha. Oromoo gidduutti tokkummaan turee jira. Keessattuu yeroo qabsoo qeerroo sanitti tokkummaan turee jira. Garaagarummaa Oromootti kan fide mootummaa Bilisiginnaati yookaan immoo Dr. Abiy Ahmedidha jechuudhaan kan dubbataa jiru. Namni tokko immoo yaada isaa kanarratti gaafii tokko gaafataanii gara gaafii nama kanatti isin dabarsinaa. Mee gaafiin isaa maal jedha? Inni hoo maal deebisaaf kan jedhu kan wajjin ilaalluta. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa wanti takkitti asirratti isin beekuu qabdan tokko osoo jiraatee namni gaafii gaafatu kun deeggaraa Bilisiginaati. Gaafiin isaa maali? Deebiin isaaf deebi'u hoo maali? Biyya lummuttii ijaaruuf falaasama dhabuu qabatee fidee hamma takka itti milkaa'isa amma takka fashalaa'eesi. Biyyas bulchaa hin jiru, biyyas gadhiisaa hin jiru. Gidiraa fi jecha uummata irratti fe'e. Okay. Isa kana gandummaa qoqqooddaa kana mootummatu hawaasa gidduutti naqee yoo jenne. Mee gaafiin isaa maali? Dhaggeeffadhaa. Mee waliin dhaggeeffannu. Warri Bilisiginnaa bulchuu Bilisiginnaa wajjin biyya kana tajaajila kennu jiru waan kana gadi yoo buusan tahee warra
mootummaa kanas balaaleffatu dhaaba kanas balaaleffatu fakkeenyaa fi warra adda bilisummaa Oromoo deeggaru hawaasa dargaggoota adda bilisummaa uummata Oromoo deeggaran kan mootummaa kana balaaleffatanii fi warra hin deeggarree fi jidduttis wal qooddaan sun jira gandummaan sun jira kana hoo maaltu fide akkuma achi wal faallaan sun jiru asis kilaafni sun jira akkuma as kilaafni jiru achi jira isa kana hoo maaltu fide kan mootummaa fi mootummaan fide alatti kana hoo maaltu fide dhuftee dubbii gaafina kana jedha akkuma asirra dhageettan kana ummata keessaa ummata kan addaan qoggoodee ummata kan addaan diigee mootummaa Itoophiyaa yoo ta'e paartilee Oromoo hoo warroota Oromoodhaaf falman warroota Oromoodhaaf qabsoofnaa jedhan gidduutti maaltu garaagarummaa fide egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa mee isinitti maal fakkaata yaada keessan koomentii irra nuuf kenna asuma mee deebii isaallee haa dhageeffan gaafa qabsoo yookiin adda bilisummaa Oromoo miseensa taatu waa'ee deeggaraa yoo haasofta ta'e deeggaraani miseensa miti wanta deeggaraan tokko godhu adda bilisummaa Oromoo godhe jechuun dogoggora adda bilisummaa Oromoo keessatti gaafa herbuu galtu yoon Oromoo gandaan qoode yoon ani amantaadha yoon qoode kan dhalate naan margiin jettee fudhachaa kan dhalche naan guddatini dhiigni gootota lolaa ta'ee naa fudhatutti of abaarte jechaadha lafeen gootota qoraatti ta'ee naa waraanu jechaadha daangaa qaba jechaadha kan siree wanti hundiyyuu akka waraana akka adda bilisummaa Oromoo gandummaa balleessuudhaaf tokkummaa Oromoo irratti hojjechuudhaaf kan akka kanaa hin jiru jechaadha garuu maalidha mootummaan amma jettan isin mootummaa jettan kuni gama hundaan yaala gama hundaan deeggara waraana bilisummaa Oromoo fakkaate yookaan abaaboo fakkaate waan adda addaa godha warra kanneen sammuu hirbuu galee kaayyoo sana osoo galmaan hin gahin of abaare sun already of abaareera already wanti hunni hirbuu galee sun hundi gateera kanuma facaasuu danda'a bakka bu'a jechuu miti miseensi kana dubbatu jira yoo jiraate eenyu fayyada warra ganee kana warra achi keessaa bahe kana adda bilisummaa Oromoo jetta kanaafuu gara sana hin geessin ani mootummaa kana kan inni amma isin jettan kana kan inni gandummaa fide yoo jedhe mee dhuguma bilisummaan dhugaanaa dhufuuti Oromiyaa keessatti bakka tokkotti haa filatamu meen hin filatamaa kaafaa olotoo jiru adda bilisummaa Oromoo otoo Oromaa Itoophiyaa keessatti iyyuu siin jedha kanaaf carraan inni qabu maalidha gandummaadhaan Oromoo qooduu amantaadhaan qooduu bakka adda addaa jeequmsa kaasuu manneen amantaa gubsiisuu sabboontota Oromoo ajjeesuu kana jechaadha wanti inni itti jiru jechaadha addi bilisummaa Oromoo yookaan immoo qabsoon Oromoo akka galman geenye warra naftanyoota qofa osoo hin ta'in keessuma kan akka OPDO waggaa 27 ilmaan Oromoo kan akka Jaalnadhii Gammadaa fa'a lafarraa duguugaa turte nama biraa miti bara Abiyyi maqaa isaallee jijjiiran bara maqaa isaallee jijjiiran ODP'n bilchiginnaatti jijjiiramte malee warruma sana jechaadha warra Jaalnadhii Abbasaatee ajjeesaa ture warra Jimma keessatti yeroo wayyaaneen turte sana amantaadhaan mana amantaa walitti naqaa ture warra uummata walluu fichisiisaa ture Oromoo kan rukuchiisaa ture kasanatu aangoo irra jira jechaadha kanaatiifuu mootummaa inni jettan kuni eessatti akka ulaagaa sakamiin akka mootummaa ta'e hin beeku eenyutu filate eenyu waliin dorgome kana ofitti amanamummaa warroota hin qabnetti garee kanas garee Oromummaa jibbuutu garee sabboonummaa jibbuutu garee qabsoo Oromoo jibbuutu gurmaa'ee amma aangoo qabatee Oromoo lafarraa duguugaa jira gandaan illee kan qoodu isaanii ani kan isiniin jedhu hunda caalayyuu warra dhaqee jaarsa jedhee wantoota akkasii jidduu taa'ee haasa'u jechaadha kuni salphina abbaan barbaade waan ajjeese gadi ba'ee ganda bakka bu'uun qabu jechaadha yoo callistedha waan akkasii xiqqeessita malee ittuu ati sanarraa haasofta taanaan akka jaarsaatti sheekni jaarsi ba'ee sana haasofta taanaan argitee ittuu waan sana babal'isaa jirta jechaadha. Akka
jawaarititti yeroo baay'ee maal jedha nama waa'ee kiyya dubbatu afoo baatanii deebii isaa hin deebisinaadha anumti ofirraa deebisaa anaaf jettanii nama hin tuqinaadha jedhee jira. Xayyib ishii waggattoota waraanaa keessaallee maaf gadi baanii warroonni miidiyaa irratti maqaa kennan nagadu kun bakka nun bu'anii warri profaayila keenya kaa'atanii mana banatanii maqaa kennaadhaan waa'ee keenyarraa dubbachaa oolan kun bakka nun bu'anii jedhanii maaliif jecha kana gadi baanii maaliif ofirraa hin dubbanne. Mootummaan mindaa guguddaa kaffalee fi eegumsa godhee fi kan uummata arrabsuun ni jiru qaamonni. Garuu wantoota xixiqqoo akkasiidhaan hooggantoonni gadi baanii ani akkasidha ani akkasii deebii kennu jedhee hin eegu sirumaan akka kootti. Garuu ani isaan amma gaafattu kanaatiin akka miseensa yookiin immoo akka maaliitti deebisuu hin danda'u. Ani akkuma kee nama uummata keessa jirudha. Deeggaraa waraana bilisummaa Oromoodha miseensa illee miti. Garuu wanti kuni ani akka koottis yoon dhaabadhee ilaalu waan adda addaa gadi baanii deebinaa kennuu yookaan immoo waan kana irratti ibsanaa kennuu qabu yaada jedhu hin qabu jechaadha. Qaamni mataasaa qaba, seera mataasaa qaba, kaayyoo qaba. Isaan wantoota xixiqqoo akkasiitiin bocamuutiin gadi baanii dubbatu jedhuun osoo dubbatanis kun sirrii miti jedhaan. Dubbachuus hin qabanii garuu qabsoo arrabaatii wanti galma ga'u hin jiru. Arraba immoo kan biltsiginnaa ol fayyadamu hin jiru jechaadha. Amaaruma keessaatiyyuu nama bittee gaallaa maal jedhee kan arrabsiisu biltsiginnaadha. Hin beekna kana sirriitti. Ati immoo biltsiginnaa keessaa qomaaxaa jedhee kan ati achi arrabsiisu jaruma jechaadha. Yeroo barbaadan biyya galanii ba'u. Hin beekna baay'een isaanii bara. Oromoo akka barbaadan arrabsaniitu dhiifama tokkootiin dhiifama tokkittiidhaan biyya faayyoonni maanyoo maal gochaa ture. Dhiifama tokkittiin eenyudha Roomaan tasammaan niitiin jedhamtu maal gochaa ture. Eenyu Mansuur miti kan affeeru sana. Dhiifama saba guddaa gad xiqqeessanii arrabsaa ba'aniitu oo barbaade biltsiginnaa dhiifama godhaaf jechaadha. Kanaaf wanta kanatti gadi ba'anii dubbachuu wantoota xixiqqoo akkasii miti. Isaan hojii jabaa hojjechaa jiru. Qabinsa amma Oromoon itti jiru kana, okkola Oromoon irra jiru kana, darara Oromoon irraa gahu kana hojii baay'ee waan qabaniif isa kana kaayyoo qabatan kana galmaan gahuudhaaf wantoota baay'ee wanta guguddaatu hojjetama malee gadi ba'anii ijoollee kashalabbee seeraan hin guddanne karaa irratti guddatte akka barbaadde nama arrabsitu deebii kennuun barbaachisaadha jedhee yaadu obboleettii kiyya. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa sagantaan guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Sagantaa keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadaa fi odeeffannoo qabattan gara komantiitiin nuuf kaa'aa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.